Mooyboon Baqqalaa miseensa Adda Bilisummaa Oromooti. Sadarkaa hooggansaatti miseensa Gumii Sabaati. Waa'ee ajjeechaa isaa qorattanii odeeffannoo argattan uummataaf ifa gootu jedhamee utuu eegamu ajjeechaa isaa keessaayyuu akka harka qabdan Jawaar irraa dhageenye. Abaa'oon ifirratti ni ilaalu. Abaa'oo Finfinnee taa'anii nu diiguuf hojjetu jedhee yeroo adda addaatti isin himata. Waraanicha haala nuti jenneen hoogganamuu qaba jedhanii waan amananiif dhiibbaa nurratti godhu. Kana gochuu dadhabnaan nu diiguuf hojjechuutti ce'anii isiniin jedhu. Tarii ani Faqqadaa dubbiseera. Nama biraas dubbisuu danda'a. Qaama mootummaa kana keessa jirullee dubbisuu dandeessa. Akkamitti Finfinnee teessanii karaa nagaatiin qabsaa'aa dhimma waraana bilisummaa Oromoo keessaa harka seensifachuu akkamitti yaaddu? Bilisoomneerra, bilisoomne nama jedhu, muka duudhaa, nama ijisaa arguu didee, baatirii bitaatiitti kennaa, namni mootummaa kanatti dubbate, nama uummata Oromootti dubbatedha. Faqqadaa Abdiisaa waliin bilbilaan kan haasoftan miidiyaa hawaasaa irratti qoqqoodamaa ture. Waraanni marroo jala jiru akka faca'u jajjabeessuu keessan haasaa sanarraa kan dhaga'amedha. Isa sanallee seerri naa gaafatu, nan gaafatama. Booruu naa gaafatu, uummatichi nan gaafatama. Waan sana kan godhee garee Faqqadaan hoogganu akka hin taane mirkaneeffataniitu. Deebi'eeyyuu dhaaban ta'u OLF Beyond Repair jedhamee artikilii irratti barreeffameera. Yakkoota godina Arsii fi akkasumallee godina Arsii Asakootti akkasumallee Shawaa Bahaa keessatti kan raawwatamu harka keessaa qaba jedhee kan inni barreessaa ture inni jira. Dhaabicha yookaan balleessuuf yookaan immoo dhaaba balleessuuf deemu kun baduudhaafi kun isuma dhumaa ta'uu danda'a. Qabsoo Oromoo ganuudhaanii mootummaa deeggaruutti deebitaniittu jedhamtaniiti kan komatamtan. Akkanumatti dhufeen humna qaba qawwee qaba cabseetaniini seenaa ka jedhu kun hin ta'uudha Adda Bilisummaa Oromoo. Humna gara kaabaatii dhufu Tsimdoo jedhamu balaaleffattanii akka dura dhaabbattanis ibsitaniittu. Uummannis akka dura dhaabbachuu qabu waamicha gootaniittu. Mormuus hin dandeenyu, eeyyamuus hin dandeenyu, nus hin ilaallatu kuni. Mootummaa aangoorra jiru jijjiirtanii mootummaa kan biraa ijaaruuf qabsooftu yoo ta'e, humna kan biraa kan mootummaa kana jijjiiruuf dhufu dura dhaabbachuun yookiin mormuun hiika akkamii qabaata? Humni akkasittiin hidhatee deemu, politikaan akkaataa kanaan deemu, maal godheeti mirga kunaa kabachiisaa jirta? Akka waan filannoon haqaa fi dimokiraatawaa ta'e geggeeffameetti fakkeessuudhaan mootummaan galtee siyaasaa akka ittiin argatu taasistaniittu jedhee namni baay'een isin komata. Bilchiginnaadhuma taa'aniiru isaan homaan jiranii abaa'oo waan jedhamu hin jiru. Nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun qophii keenya kallattiidha. Qophii keenya kallattii har'aatiinis keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa obbo Amaan Fileeti. Obbo Amaan Filee gubachuu bosona Baalee fi teessoon bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneerraa gara Adaamaatti jijjiiramuu mormuudhaan Yuunivarsiitii 5 kiiloo muummee injiinaringii utuu baratanii hidhamuudhaan waggoota gara 5 mana hidhaatti dabarsanii achirraa bara 2006 yookiin immoo akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 1998 gara qabsoo hidhannootti ba'anii bara 2018 hooggansi Adda Bilisummaa Oromoo gara biyyaatti yommuu deebi'u waamicha dhaaba isaaniitiin gara qabsoo nagaatti dirree qabsoo hidhannoo irraa deebi'anii ergasii boodas waajjira Adda Bilisummaa Oromoo kan godina Wallagga Bahaatti ramadamuudhaan sadarkaa hooggansaatti tajaajilaa turaniiru. Ergasii booda bakka adda addaatti yeroo adda addaatti hidhamuudhaan kanneen akka mana hidhaa yookiin immoo mooraa leenjii Xoollaay, Adaamaa, Komishinii Poolisii Finfinnee akkasumas Shaashamannee, Buraayyuu kanaan alattis Yaaballoottis hidhamuudhaan yeroo adda addaatti mana hidhaatti akka dabarsan namni hunduu ni beeka. Yeroo ammaa kanatti gaafatamaa siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo ta'uudhaan tajaajilu. Akkasumallee miseensa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromooti. Har'a keessummaa keenyadha. Kallattiidhaan gara keessummaa keenyaatti dabarra. Obbo Amaan baga nagaan dhuftan. Fayyaataa baga nagaan na eegda. Haa ta'uutii har'a akka irratti haasofnuuf qabxiilee adda addaa qabanneerra. Qabxiilee nuti irratti haasofnu dhimma filannoo wajjin wal qabsiisnee akka ka'umsa qophii keenyaatti irratti kan haasofnu ni jiraata. Kanaan alattis yeroo ammaa kana
adda bilisummaa Oromoo irratti akkasumallee akka dhuunfaattis isiniin maqaa dha'uudhaan sooshaal miidiyaa kana irratti wantoonni deddeeman waan jiranii fi isa kana irratti odeeffannoo akka nuu kennitan yookiin immoo yaadota ka'an sana irratti yaada keessan akka nuuf gumaachitanii fi kan asitti isin affeerree jirru. Kanaan wal qabatee wantoota ka'an bal'inaan kaasnee ni mari'anna. Gaaffii koo jalqabaa akkanaaf ta'uu fi egaa akkuma beekamu bara kana addi bilisummaa Oromoo filannoo irratti hirmaatee jira. Filannoo irratti hirmaattanii filannoo sanaan bu'aa guddaa akka argattan ibsitaniittu. Addi bilisummaa Oromoo filannoo kana irratti hirmaachuudhaan bu'aa akkamiiti kan inni buufate? Bu'aa guddaa addi bilisummaa Oromoo filannoo kana irratti hirmaachuun argate kan isin ibsitan sun maalidha irraa nu ibsuu dandeessu kan jedhudha kana. Tole, fayyaa ta'ii waa'ee filannoo ilaalchisee egaa akkuma beekamu filannoo bara kanaa irratti addi bilisummaa Oromoo hirmaateera. Hirmaannaa kanas yeroo taasisuuf jedhe keessatti koree itti ijaaree maaliif filannoo kana irratti akka hirmaatu haala jiru qorateeti murteeffateeti kan inni filannoo kanatti seene. Anis koree sana keessaa tokko dhimma jaarmiyaa walii wal qabatu ilaalchisee jechuudha. Kana irratti hojjechaa turre gara filannoo kanatti seenne. Isa kana walii wal qabatee yaadoti garaagaraa turaniiru. Filannoo kanatti seenamuu hin qabu, namoonni jedhanis turaniiru, yaada isaanii akkasitti ka ibsatanii. Gariin ammoo filannoo kanarraa hafuu hin qabdanii ka jedhus namooti yaada garaagaraa ibsaa turaniiru. Isa kana hunda yaada kana hunda quba qabnaa ofitti fudhanneeti. Isa kamuu wayyaa maal gochuu qabna isa jedhutti seename jechuudha. Kanaaf filannoo kanarratti yeroo seennu maal buufanna, maaliif itti seenna isa jedhudha. Sirni kun maal akka ta'e uummati keenya bal'inaan hin beeka. Keessattuu waggoota 7-8 darban kanatti isa dudduubaa yoo lakkifne haalli uummati keenya keessa ture, rakkoon jiru, dhiphinni siyaasaa jiru, dhaabichis akka dhaabaatti already manuma hidhaati jira jechuu dandeessa jechuudha. Haala akkasii kana keessatti filannoon kun dhuguma haqa qabeessa taa'aayi. Filannoo kanarraa qooda fudhachuun bu'aa maaliitti nuu qaba ka jedhu marii guddaatu irratti taasifamaa ture jechuudha. Kanarra dhaabbannee filannoo kanarraa hafuu akka hin qabne murteeffanne kun murtoo sirriidha. Ani ittan amana murtoo sanatti jechuudha. Bu'aan inni argame akkuma waliigalaatti yoo gabaabsinee ibsine tokkoffaa irratti addi bilisummaa Oromoo uummata isaarraa akka inni citu quunnamtiin ABO fi uummata gidduu akka hin jiraanne taasifame bal'inaan irratti hojjetameeti naannooma Finfinnee kanatti hidhamee taa'eera jechuudha dhaabni kun. Miseensisaa, qondaalotisaa, hoogganotisaa gara godinaa deemanii uummata keessa deemanii uummata ijaaruu hin danda'ani. Caasaa ofii biiroo ofii banatanii godina irrattis aanaa irrattis hojjechuu hin danda'ani. Waajjirri hundi cufamee jira. Haala akkasii keessatti ABO fi uummati kun akka gargar citu bal'inaan irratti hojjetameera waggoota 8 darban kana waan ta'eef carraa filannoo kanaatiin uummata keenya walii wal arguu dandeenya. Haala jiru uummata keenya ibsuu dandeenya. Isa kanaaf kuniyyuu carraa tokkodha uummata keenya walii wal arguudhaaf isa jedhuudhaan addi bilisummaa Oromoo kana tokko lafa keeyyateera. Inni lammaffaan ammoo yeroo garagaraatti wanti ololli dhaaba kanarratti deemaa tureeru addi bilisummaa Oromoo yaadan qabu, sagantaa hin qabu, uummata Oromoodhaaf kanan qaba, yaada akkasii hin qaba jedhee waan lafa keeyyatu hin qabu. Kanaaf ABO'n yaadan qabu jedhanii ibin haga hoogganoota dhaaba kanaa turanii kan keessaa bahanillee olola bifa kanaatiin uummata kana keessa facaasanii akka waan ABO'n sagantaa wayyuu hin qabne, yaada wayyuu hin qabne tokkotti faca'ee ture jechuudha. So filannoo kanarratti hirmaachuun ammoo ABO yaada qabu, kaayyoo qabu, manifestoosaa ibsachuudhaaf carraa argata waan ta'eef isa kana bal'inaan uummata keenyatti ibsanneerra jechuudha. Kuni waan ABO'n hojjete keessattuu. Kanaaf lammaffaa immoo miidiyaa garaagaraa irratti keessattuu miidiyaan biyya kana mootummaa harkadha jira. Miidiyaa sana irratti baatee dubbachuu hin dandeessu, yaada kee ibsachuu hin dandeessu. Inni kun rakkoo guddaa ture. Garuu filannoon kun sababa tahee miidiyaa duraan itti dhimma bahuu hin dandeenye carraa kanaan dhimma itti bahuu dandeessa waan ta'eef miidiyaa kanatti dhimma baatee uummata kee bira bal'inaanis gahuu dandeessa. Qaamaan bakka geessu geessa, bakka qaamaan hin geenye biyya keessaa fi biyya alaa irratti alagaa birattis haa ta'u olola ABO irra jiru kana soba ta'uusaa fi kaayyoonsaa immoo
kallattiidhaan kana jedhee ABO'n miidiyoota gurguddoo kanaan ibsachuudhaaf carraa argateera jechuudha. Yeroo biraa carraa ittiin argatu filannoon kun darbeera kana boodas carraa sana hin argatu. So inni kuni waan filannoo kana walii wal qabatee seerri biyyichaa aga fedhayyoo haa ta'u seerri boordii filannoo isa kanaan eeyyama waan ta'eef miidiyaa akka Faanaa Broadcasting Corporation warra akka OBN dabalatee ETV mataasaa dabalatee miidiyaa biyyi kun qabdu gurguddoon kun hundumti isaa carraa kanatti akka dhimma baanuuf nu baneera jechuudha. Kanaan yaada keenya bal'inaan uummata keenya bira akka qaqqabsiifnu biyya keessaa fi biyya alaatti akka yaadi ABO qaqqabu taasifameera jechuudha. Inni biraani ABO'n nama hin qabu. Homaa of jalaa nama hin qabu. Keessattuu namooti jalaan guddataniiran hin jiranii. Hogganooti kuni warruma amma ifatti beekaman irraati. Kanafe namoota murtaa'e kanaa kanafe jalaan ka guddateeru hin jiru. Yeroo booda addi bilisummaa Oromoo hin dhabama hin bada. Haga hogganoonni amma jirani kuni jiranitti jira malee jalaan homaan jirani waan ta'eef hogganni kuni sana booda leadershipii dhabee dhaabni kun iyyuu hin bada. Ka jedhu abdii kutannaa wayii uummata keessa akka faca'u qabsoo kanarraa dhaaba kanaa uummati kenni akka abdii kutataniif kunis bal'inaan keessas ifattis hojjetamaa waan turedha jechuudha. Haa ta'u garuu filannoo kanarratti hirmaanne hogganoota keenya ka bal'inaan beekamaniitiin alatti so dargaggoota gadi baafnee dhaabni kuni of jalatti hogganni amma jiru kuni dargaggoota guddisaa deemaa akka jiruu fi ol guddisuu qofa otoo hin taane dandeettii isaanii fi akkatti yaada isaanii fi kaayyoo ABO ibsanii falmii isaan taasisan irratti ifatti waan uummati bal'aan argedha jechuudha. So egereen dhaaba kana uummata kana keessas bal'inaan hidda fageeffatee akka jiruu fi hogganni booru dhaaba kana ijoolleen hogganuu danda'an jajjaboon beekumsaanis bilchinaanis murannoodhaanis akka jiran ifatti kanarratti mul'ateera jechuudha. Kun egaa filannoo kanarraa hirmaachuudhaan bu'aa nuti arganne katti milkoofne karoorfanneedha itti milkoofneerra jedhu. Isa kanarra kan darbe bu'aan filannoo sanaa hamaamota ta'anii ajjaabii ta'anii inni jedhu nu akkaataa itti seenne waan itti seenne qabna waan karoorfanne itti seenne sanatti milkoofneerra. Bu'aan filannoo sanaa maal taasisa jedhus dursime waanuma beekamudha kun xiinxala guddaa hin barbaadu. Filannoon biyya kana keessa maal akka ta'uu danda'u waan beekumsa addaa xiinxala addaa waan barbaadu miti. Isa kana dhaabni kana wallaalees miti filannoo kana itti seene waan karoorfanneen itti milkoofneerra. Isa kanadha bu'aan filannoo kanarratti argame bal'ina. Haa ta'uti filannoo kanarratti hirmaachuu keessan kanaanii akka waan filannoon haqaa fi dimokiraatawaa ta'e geggeeffameetti fakkeessuudhaan mootummaan galtee siyaasaa akka ittiin argatu taasistaniittu jedhee namni baay'een isin komata. Bakka nageenyi akkasumallee dirreen walabaa hin jiru jedhamee himamutti duula filannoo haala sanaan geggeessuu fi hirmaannaa ho'aa taasisuun keessan komii kanaaf sababan ta'uu kana qofas immoo utuu hin taane booda keessa sagalee bu'aa filannootiin illee mootummaa wajjin waliigalteen irra ga'anii bakki qabamee fi filannoo irratti hirmaatanii kan jedhu namoonni ni kaasu. Isa kanarratti dhugaadha namoota yaada kana ni kaasu. Waama ka'aa turedha. Waama nutis beeknudha. Miidiyaa irratti qofa otoo hin taane sooshaal miidiyaa irratti qofa otoo hin taane qaamaanis kanneen nu haasofsiisanii ni jiru. Waanuma nammasiin jedhe kana walitti himnee akkasitti wal amansiisaa turre. Filannoo kanarratti akkuma nuti irraa bu'aa arganne irra jennu kana mootummaan ammoo nuti filannoo kanarratti hirmaachuu keenyarraati waan piroopaagandaaf itti fayyadamee hin qabu jechuu hin dandeenyu. Dhimma baheera mootummaanis fiisaas. Innis waan karoorfate qaba, waan itti ilaallate qaba, piroopaagandaa kanaan waan itti fayyadame qaba. Mootummaan tasumaayyuu waan kanarraati bu'aan arganne jechuu hin dandeenyu nuti filannoo keenya irratti hirmaachuurra. Garuu filannoo kanatti hirmaannee fi mootummaan irraa bu'aa argata jennee otoo hin taane addi bilisummaa Oromoo filannoo kanarratti hirmaachuu akka qabu waan ammasii kaa'e kana karoorfanneeti kan nuti itti seenne. Bu'aa isaarratti nuyyuu waan eegne hin qabnu. Hin beekama waan ta'eef filannoon biyya kana ammas taanaani ka duraanis taanaan. Ajjaabii ta'anii inni jedhu kuni nu ajjaabii hin taaneef inni mootummaan akka ajjaabiitti nu herreeggachuu danda'a. Kanaan yoo isaan filannoo kanarratti hirmaatanii piroopaagandaa akkasiittiin hojjetadha, olola akkasiittiin hojjetadha, kunoo ABO'n hirmaateera, kunoo irraa qooda fudhateera, paartiin Oromoo qooda irraa fudhateera jedhee ittiin hojii piroopaagandaa hojjetateera dhugaadha.
inni kun ifaadha. Garuu mootummaan akkasitti haa ilaalu malee akkitti adda bilisummaa Oromoo ilaale akkuma nama sii ibse kana. Gama biraatiin dhaabni kun filannoo kanarratti hirmaachuu keessatti olola bal'aatu itti banamee ture. Itti fufiinsi olola sana har'alleen dhaabbanni aga ammaatti jechuudha. Jalqaba irratti miidiyaa warra Tigiree tokkorraan dhaga'e. Miidiyaan kana dabarse Staaliin Gabrasillaasee jedhama. Namni kun Zaara Miidiyaa Neetwoork irratti hojjeta. Ihaadiq keessa namni kun kominikeeshinii irrattis hojjeteera. Eegisuun kan dhaga'amudha. Namni kun achirratti akka barcumni adda bilisummaa Oromoofis qabameeru paartiileen biraafis barcumni akka inni qabamee jiru miidiyaa isaa irratti dabarse. Kana gurra kootiin nan dhaga'e. Kan hordofa miidiyaas waan ta'eef nan dhaga'e. Achirraa fuudhatanii egaa namooti Oromootiis aktiivistooti kan dhufiin jedhanis achirraa fuudhanii yeroo tokko barcuma 8tu qabameera. Abaa'oo fi kootaan abaa'oo barcuma 8 jechaa turanii jechuudha. Kana jala buunee hordofaa turre. Kanaafi abaa'oo fi bilchiginnaan walii galeera barcuma kenneeraa fi kanaaf filannoo kanarratti hirmaatanii ka jedhu ololi bal'aan deemaa ture. Sana qofaa miti ololli ambiraan kan ture maallaqa miliyoona hagasii kennee fi mootummaan isa kanaan filannoo kanaaf jedhamee ka jedhu sun inni kunis deemama ture jechuudha waan filannoo kana walii wal qabate. Dhumarratti garuu yoo ilaalamu wanti argamee fi wanti qabatamaan lafarratti mul'ate garuu faallasa kanaa ta'etu argame jechuudha. Kana ololli kun eessaa maddi isaa garamii maaliif dhimma itti bahanii inni jedhamu kun isuma amma jenne kana walii wal qabate akka uummati kunii fi adda bilisummaa Oromoo gargar fagaatu haala filannoo kana walii wal qabate mootummaa walii walitti hidhanii abaa'oo filuun akka waan mootummaa kana filuu tahee tokkotti akkasitti akka fudhataniif yaadameetu ture jechuudha. Wanticha akkasitti hin taane malee. Lammaffaa immoo egaa Waaqayyoo hin goone malee utuma namni murtaa'ellee dhugumaan darbeera tahee ani isiniin jedheeran ture miti duraaniyyuu kun warri bilchiginnaan kaadhimetu darbee jedhamuuf qophii turanii jechuudha. Hin taaneefiyyuu malee wanti suni malee. Inni kun dura seetaappiin sirreeffameeti filannoo kana abaa'oon dorgomee yoo moo'ee itti seenee dhaqee tuma paarlaamaa gale ta'ellee ka duraan miidiyaa irratti isinitti himne kanadha kunoo warri kun warra bilchiginnaan kaadhimetu seene jechuudhaaf seetaappii dursanii waan sirreessanii turanidha. So ololli kun akkaataa kanaan faca'aa ture. Inni kun egaa aga qabsoon jirutti waan dhaabbatu miti. Wanti kun waliin wal qabate wanti deemaa ture sana hubannaa akkasiitiin akka uummati hubatullee barbaachisaadha. Madaalli isaa amma yeroo teessanii ilaaltanii filannoo kana irratti hirmaachuu kanaan bu'aa isin argattanii fi bu'aa mootummaan immoo isin hirmaachuu irraa argate madaalli isaa kamtu irra kaasa kamtu irra caala isin argachuu moo isaan bu'aa isaan argatantu caala. Amma fakkeenyaaf michuun adda bilisummaa Oromoo jedhamee kan yeroo himamaa ture KFO'n filannoo kanaaf sababoota adda addaa tarreessee filannoo kanarraa haga of qoqqobuutti ga'ee namoota muraasa qofa akka hin haqamne qofaaf galmeesseeti kan inni filannootti seene. Isin garuu baay'inaan itti seentanii baay'inaan seenuu qofas immoo tun taane duula filannoo bifa ho'aa ta'e sanaan geggeessitan. Magaalaa dabalatee miidiyaa dabalatee bakka adda addaa deemuudhaan jechuudha. Bu'aan kun isa kamtu caalaatti madaala kaasuu danda'a kan mootummaan argate moo kan isin argattan tun caala booda yeroo laaltan? Waan KFO walii wal qabatee KFO'n ibsa kennaa ture. Profeesar Mararaanis waan kanarratti miidiyaa irrattis gadi ba'anii dubbataa turaniiru. Anis dhaga'an ture. Haalli filannoo suni rakkoon suni haalli jiru suni akkaataa isaan itti ibsanii haqa qabeessummaa isaa bilisa ta'uu isaa filannoo kana walii wal qabate maal fakkaata isaan ibsan sana ani akka amaanitti mormii irraan qabu. Wama jiru lafa kaa'an ibsa kenname sanarratti. Garuu amma filannoo eegii hirmaatte nama tokkoonis hirmaadhu nama 10 hirmaadhu nama 1,000 hirmaadhu filannoo hirmaatteetta. Kuni garaagartummaa namaatiin waan ilaalamuu miti. Inni biraan abaa'oon iyyuu hirmaachuu qaba filannoo kana. Nama 10 hirmaates nama 1 hirmaates hirmaachuu qaba. Akka seera biyya kanaatti. Dirqamuma kuni. Keessaayyuu hafuu hin dandeessu beekta. Hafuu hin danda'amu garuu haala isin itti nama xiqqeessuu dandeessa ture. Amma nama xiqqeessitee namuma tokko lamaanii fakkeenyaaf Finfinnee kanarratti hin dorgomaa bakka nageenyi wayyaa fakkaatu kana. Garuu Finfinnee irratti dorgomtee Oromiyaa immoo dhiistee yoo nan ta'a jette bakka haalli rakkoon jiru kana keessatti diqqoo tokko politikaalii imeejii biraa uuma. Maaf nu bira hin geenyedha uummata Oromoo.
Maaliif Finfinnee qofatti maaf ta'eedha si gaafata. Kana beek miseensi keenyas hin mari'anna bal'inaan uummata keenya waliin hin mari'anna waan ta'eef yaadi ati jettu kun akkuma jirutti ta'e gama biraatiin ammoo harki guddaan miseensi dhaabaas qondaalli dhaabaas gahuu qabna uummata keenya biraa. Yoo nu dhorkan nu haa dhorkan nu haa danqani malee deeti. Haga godina kana keessa deeme kana keessatti danqaan hin turre jechuu miti. Danqaan tureera. Anis godinuma sanarra hin ture waan ta'eef deemeen ture waan ta'eef. So inni kuni immeejii dhaabaafis barbaachisaadha guutuu irratti ol ga'uun. Oromiyaa keessa qofaa miti. Naannoo Amaaraa Kamisee irratti dorgomeera. Benishaangul Gumuz keessatti addi bilisummaa Oromoo dorgomeera. Naannoo Hararii keessattis dorgomeera. Kaadhimamaa dhiyeeffateera jechuudha. Oromiyaa keessatti miti. Naannolee biraa keessattis bakka uummati Oromoo jiru. Eegii qaqqabne nama tokko lama ta'uurra bakkuma murtaa'e tokko gochuurra namuma xiqqaa humnuma xiqqaa kana guutuu Oromiyaa bakka namni keenya jiru qaqqabne meseejii keenya dabarfachuu qabna. Isa jedhu kana murteeffatee itti seene jechuudha. Gama biraatiin ammoo baay'ina namaa humna guutuun itti seene addi bilisummaa Oromoo jetti ittiin seenne humna guutuutiin waan ittiin seenneefi qaba. Tokkoffaa sodaadhuma haala nageenyaa kana waliin wal qabateeyyuu namumti keenyayyuu guutummaan guutuutti of kennee kaadhimamaa ta'ee deemuun balaa qaba yaaddoo jedhutu ture jechuudha miseensa keessa. So isa kana dorgomu inni hojjetaa ta'e hojiirra ari'amuu danda'aadha. Inni daldalaa ta'e daldala koonna irratti cufamuu danda'aadha. Yaaddoo guddaatu ture sodaa guddaa ture jechuudha. Kana yeroo dorgomu kana keessatti isa kana ilaallateeti humnuma diqqaa kanaan itti seene malee guutummaan guutuutti abaa'oon otoo humna qabuu fi miseensa qabuun itti seeneera ta'e konstituensii hundarratti guutuutti dorgomuu danda'a. Garuu riiskii kanallee ilaallee mee haala nageenyaa kanallee ilaallee haguma xiqqaa kanaan iyyuu itti adeemnu jedhamee itti deemame malee humna guutuun itti hin seenne. Tole bu'aas akkamitti ilaaltanii uummanni fakkeenyaaf uummanni booda waan isa akka itti ibsamaa turetti uummanni isaan hin filanne kan jedhutti deeme warma hirmaateyyuu. Amma inni suni dhugaa dubbachuudhaaf uummatii akkaataa itti filannoo sana eegee silaafiyyuu filannoon kun dhugaan taatu akka qabeessan taatu nutti nafiini inuma filannaa jedhetti seena uummati. Nutti nafiini. Abaa'oon dorgoma iyyuu hin se'amne dura. Abaa'oon ni dorgomaa jedhamee gaafa miidiyaa irratti gadi ba'ee dubbatamu ka dura kaardiin fudhannellee bal'inaan kaardii fudhatanii jechuudha. Kana uummati hundinuu ni beeka. Dhumarratti garuu filannoon suni akkasiin haqa qabeessan taane inuma beeka uummatichis bal'inaan. Maaliifi keessa jiraataa jira haala jiru keessaan argaa jira waan ta'eef hidhaa jira bee manatti milishaan hidhamee jira namni jechuu dandeessa. Haala kana keessatti filannoon maal akka ta'u uummatichi eenyullee caalaa ni beeka. Garuu ammoo nutti nafiini dhaamsa keenya dabarfannaa jedheetu kaardii fudhatee filannoo sana deeme. Filannoon sun sanaa booda maal ta'ee akkaataa kamiin ta'ee isa sana uummati suniyyuu argee reaakshiniin uummata sanarraa sunii dhufee kama beekanne kaanidha. Kama silaayu dura yaanne kaanidha ka jedhuuni dallansuun ture jechuudha. Inni kuni guutummaan guutuutti waan uummaticha harkaa qabudha. Kanaafi bu'aan filannoo sanaa akkuma sittime waan amma abaa'uun karoorfateetti seene sanadha. Garuu filannoo suni haqa qabeessummaan isaa immoo fi bilisa ta'uun isaa immoo iyyuu reaakshiniinsaa waan hundinuu irratti walii galu waan nama hundaafuu xiinxala guddaan barbaanne ifa waan ta'edha jechuudha. Isa kanatuma beekuutti itti seenee adda bilisummaa Oromoo. Tole dhimma filannoo kana keessaa tun ba'iin qabxii kan filannoo kan xumuraanuuf haa ta'uti. Filannoo irratti hirmaachuu keessan kana akka gantummaatti yeroo ilaalames jira. Qabsoo Oromoo ganuudhaanii mootummaa deeggaruutti deebitaniittu jedhamtanii kan komatamtan. Isa kana irratti maal jettu tumsaa fi wal hubannaan mootummaa waliin qabdanii sadarkaa kamitti? Waan amma mootummaa waliin filannoo hirmaachuun yookaan mootummaa kana waliin filannoo dorgommiitti dhiyaachuun gantummaadha isa jedhu kana jedhameera dhugaadha. Ebelu jedhallee jechuu dandeenya maqaa dha'uu dandeenya waan miidiyaatti daddarbaa ture waan ta'eef jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo kan inni itti jiru tarsiimoon qabsoon inni ammatti jiru qabsoo karaa nagaati. Qabsoon karaa nagaa keessaati filannoon isa tokko. Filannoo irratti hirmaachuun isa tokkodha malee qabsoo karaa nagaa jechuun yookaan qabsoo siyaasaa jechuun filannoo fi filannoo qofa jechuu miti. Garuu tokkodha keessaati filannoo. Isa kana walii wal qabatee egaa filannoo kanarratti maaf hirmaattanii inni jedhu ololli akkuma jirutti sitti hime sunis
walii galanii mootummaa waliin barcumni kennameera akka jedhu. Inni kaan immoo gantootadha. Bilchiginnaadhuma taa'aniiru isaan homaan jiranii abaa waan jedhamu hin jiru. Bilchiginnaadha, gananiiru, gantootadha, booji'amtootadha, maaliidha. Inni kun yeroo dheeraaf waan deemaa ture filannoo kanarrattis waan deemechaa jiru. Jechi akka jechaatti silaafuu nama rakkisu. Waan namni jedhe kana immoo hunda isaa jala deebanii deebii kennaa ooluun immoo hin danda'amu. Maaltu mootummaa walii walitti jira, mootummaa walii galtee maaltu jira isa jedhu isuma miidiyaa irraa alaa dhageenyu malee abaa'uuf mootummaan waan irratti walii galee waan irratti waliin hojjennadhe walii galee tokkollee hin qabu. Hagam beekutti. Walii galteen biraa hin jiru. Tu walii galteen jiraateeti wanti amma taa'aa turame kuniif wanti itti jiramu kuniyyuu hin ta'u silaati. Istiraateejiin dhaabni itti seenee filannoo kana seenee isuma sitti hime kanadha jechuudha. Sanaa alatti nami ammoo yaada garaagaraa kennu kanarree isumti kuniyyuu waan guddaa taate kan hinaaf hojjira jechuudha. Kanumaayyuu isa kanarraatii dhaaba kana uummata biraatii fudhatama dhabsiisuuf, uummata abdii kutachiisuuf, miseensicharraa akka uummati miseensi dhaabicharraa abdii kutatu gochuudhaaf ololli garaagaraa faca'ee ture jechuudha. Gantuudhaa jedhanii akka dhaabaattis akka nama dhuunfaattis jedhamaa tureera, jedhamaa jira. Inni kun haga qabsoon Oromoo galma ga'utti ittuma waan fufudha. Egaa gantummaa kana hojii keetiin malee namaa kennaa miti. Hojii keetu sii mirkaneessa. Kaayyoo gante yoo ta'e isa sana hojii keetiin mirkanaa malee waan nami tokko yookaan ammoo murni tokko gantootadha maaliidha jedheedhaa fi inni kun taa'aa miti. Isa kana gala deemanii deebii kennaa ooluunis barbaachisummaas hin qabu. Hojii maan madaalaa deemuudha jechuudha. Isa kanadha wanti jiru. Tole gaaffii dhimma kan biraa wantoota kanatti wal qabatee jiru kan biraatti dabarraa humna gara kaabaatii dhufu cimdoo jedhamu balaaleffattanii akka dura dhaabbattanis ibsitaniitu. Uummannis akka dura dhaabbachuu qabu waamicha gootaniitu. Mootummaa aangoorra jiru jijjiirtanii mootummaa kan biraa ijaaruuf qabsooftu yoo ta'e humna kan biraa kan mootummaa kana jijjiiruuf dhufu dura dhaabbachuun yookiin mormuun hiika akkamii qabaata? Kun hiikni isaa mootummaa kana tumsuu kan jedhu sana wajjin waliin simuu kan jedhu. Isa kana namooti garaagaraa waan kana mormuun waan kana sirrii miti ta'uu hin qabu jechuun saayidii mootummaa qabachuudha. Mootummaa waliin dhaabbachuudha. Mootummaa waliin hiriiruudha. Ka jedhanii isa kana dhimma ololaafitti dhimma ba'anii ni jiru. Dhimma waraana gara kaabaa cimdoo maal jedhu kana waliin wal qabatee dhaabni ejjennaasaa ifa godheera. Yeroo garaagaraatti ibsa baasee ifa godheera jechuudha. Ejjennuma dhaabaati kanan irraa dubbachuu danda'u. Isa kana mormuu jechuun dura dhaabbachuu jechuun bilchiginnaa ta'uu kan bilchiginnaa deeggaruu kan bilchiginnaa bira dhaabbachuu jechuuti miti. Yookaan immoo bilchiginnaa aangoo irratti tiksuu jechuu miti. Akkasitti kan hiikkatan hin jiru. Akkasumatti diiduumasee kana yeroo ilaaltu isa kanaan fakkeessanii uummata kana biratti yaada akkasii uumuu ni danda'ama. Garuu ammoo keessa seente gaafa ilaaltu artistiin tokko jedha bineensi bineensumaa ka jedhu tokko noogoo banaa hin sirba. Oromooni sirna kanallee falmuutti jira. Abaa'onis akka dhaabaatti sirni kun geeddaramuu qaba, sirna uummataa ta'uu qaba. Falmuu jira kana ifatti miidiyaattis dubbatee jira jechuudha. Gama biraatiin ammoo humni biraan amma dhufee asiitii Oromoo anatu mirga kee kabachiisa. Anatu sirna kana sii geeddaree sirna siif ta'u sii diriirsa. Ka jedhu ka Oromoon ta'iin tokko ka kaayyoon isaa adeemsi isaa kaleessa yoo ati irraa beektu suni. Sirna kana siifan fidaa jedhee kaleessallee akkasitti dhufee har'allee deebii sirnuma kana sii bareechee sirna siif ta'u kana sii diriirsa. Yaa Oromoo anatu sii falmaa ka jedhu tokko maaliif akka inni dhufu kaayyoon isaa maal akka ta'e waan nama jalaa dhokatu miti. So isa kanaafi qaami kamiyyuu mirga isaa kabachiifachuudhaaf dacheesaa bilisoomsachuudhaaf mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisachuudhaaf naannoo isaatti falmachuun mirga isaati. Kana mormuus hin dandeenyu, eeyyamuus hin dandeenyu, nus hin ilaallatu kuni. Dhimmi Oromiyaa garuu Oromoon falmatee ofuma isaatii uf danda'ee
sirna isaaf ta'u ijaarrachuu qaba, amantaa qaba adda bilisummaa Oromoo. Kana adiinan biraan dhufee gurraachi kan biraan dhufee ani Oromoo sin bilisoomsaa, ani Oromoo biyya kee irratti abbaa sii tolchaa, sirna siif ta'u sii diriirseeni ofirraa deebi'aa qaami jedhu tokko hin jiru. Innis akeeka qabatee dhufu qaba. Oromoo fi Oromiyaadhuma kanarratti duula bal'aa godhee saamuu, qabeenya isaa saamuu, seenaa makaleessaa deeffachuu ta'e malee waan biraaf wanni dhufuuf hin jiru. Biyya isaa miti, dachee isaa miti, biyya ofii qaba, dachee ofii qaba, bilisoomsatee yoo barbaade biyya ta'uu danda'a. Maaltu isa dhowwa? As garuu Oromiyaa keessatti dhimmi Oromiyaa laallata waan ta'eef sirna harkaa qabu nu harkaa nu qabu kanas Oromoon falmatee dhuma sirna ofii tolfachuu qaba. Ka sirriin ta'iin akka sirrii ta'utti sirreeffachuu qaba, amantaa qaba adda bilisummaa Oromoo. Halagaan kan biraani dhufee mirga kana sii kabachiisa ka jedhu sun soba. Kanaafi bineensa kana naa wayyaa, bineensa sana naa wayyaa jedhanii kamirra kan filatta? Jaldeessa lama keessaati isa kamtu sii bareeda tokko filadhu osiin jedhanii bareedina jaldeessa kamirraa kan filatta? Ka filattu hin qabdu jechuudha. Kanaafi sirna kanas ni falmanna, kan biraa sirnan biraa dhufeen sirratti diriirsa ka jedhus ka nutti deemaa jirus immooyyuu inta achuma dhaabbadhu ofuma kee mirguma kee kabachiisii jennaani isa kan akkasittiin ilaala adda bilisummaa Oromoo. Amma isinis mootummaa kana mootummaa amma aangoorra jiru kana jijjiiruu barbaaddu. Isaanis mootummaa kana jijjiiruu barbaadu. Kanaaf isin amma humna lama wajjin wal mormuu yookiin humna lama wajjin wal dura dhaabbachuu ni dandeessuudha haala kanaan tokko. Kan biraan hiikni isaa maal ta'uu danda'aadha? Isaan mootummaa kana aangoorraa kaasanii sirna kan biraa ijaaruuf deemu yoo ta'e, isinis sirna kana jijjiiruu barbaaddu yoo ta'e, warra mormu kana wajjin walii galtee uumanii sirna haaraa fuulduratti ijaaramuu barbaadu jedhamu sana keessatti hirmaachuurraa gara mootummaa tumsuu kan fakkaatutti deemaa jiru kan jedhudha koomeensiin irratti ka'u. Sanaan alatti hiika addaa kan itti kennitan jira waa'ee aangoo qabachuutiin alatti jechuudha humna kaabaa dhufu kana. Inni suni tokkoffaa waanuma isaan haasaaniif waan isaan miidiyaa irratti dubbatan irraayyuu kaayyoon isaanii ifaadha. Ifa jira jechuudha. Yoo miidiyaa irratti wanti ifatti isaan haasaaniyyuu Oromiyaadhuma kanayyuu kan kennaa jechaa jiru. Fakkeenyaaf Wallaggi kan keenya lafa Oromooyyuu miti ka jedhu. Finfinneen kan keenya ka Oromooyyuu miti ka jedhu humni akkasittiin hidhatee deemu, poolitikaan akkaataa kanaan deemu maal godheeti mirga kunaa kabachiisaa jirta? Wallaggaan garamitti kutuufi? Finfinneen garamitti kutuufi? So Oromiyaa maal gochuuf deemaa jechuudha. So isa kana addi bilisummaa Oromoo immoo waan Oromoof waan Oromiyaa irratti clear waan ta'e sagantaa siyaasaa irratti qaba. Dhimma Finfinnee irrattis ifadha ejjennoon isaa. Akkuma magaalaa tokkootti ilaalaa jechuudha. Dippiloomaattii hedduun keessaa jiraatu, allee namooti garaagaraa keessaa jiraatan malee qaamuma Oromiyaati jedhee ilaala. Garuu Finfinneen qaama Oromiyaa miti ka jedhu. Wallagginuu qaama Oromiyaa miti kasiin jedhu. Deebisi Arsiiniyyuu, Asallaaniyyuu, Goobbaaniyyuu ka Oromoo miti kasiin jedhu akkaataa kamiinidhaa dhufee mirga keenyaa kabachiisuu danda'a jettee yaadda tokko isa kana. Dhugaadhaa ibidda si gubaa jiru daftee ofirraa buusuu barbaadda. Sirna kana akkasuma namni kennallee otoo sirni kun dafee geeddaramee fi barbaada. Hammeenyi bara kanarratti raawwatame hedduu waan ta'eef. Sanarraa ka'ee fedhii kana qabaachuu namni danda'u ni jiraata. Sanaa alatti garuu kan dhufu suni naataa jedhee amantaa Oromoon qabu hin jiru Oromoon illee. Yoodhuma sirni kun naafaa geeddaramoo dheedhii malee. Garuu ittaanee kan dhufu sun immoo balaa kan biraadha. Balaa kana caalu kahamaa kanarraatti dhufuu danda'a. Waan ta'eef kana uummatichi hubachuu qaba isa jedhu dinna qabaachuu adda bilisummaa Oromoo. Kana kaayyoo isaaniirra miidiyaa irratti waan isaan haasaanirra dhaabbatame ejjennaa baa'u kanallee miidiyaaleen alagaa kun waan isaan jechaa turani ibsanni kennu irratti isa kanas hordofama turre jechuudha. Garuu uummaticha qajeelchuun uummaticha akkatti hubachiisuun immoo adda bilisummaa Oromoo fi dirqama isaatii jechuudha. Kun akkasittiin ilaalamuu qaba, uummatillee akkasitti ilaaluu qaba jechuudha. Kan biraan marii isa jedhamu keessatti adda bilisummaa Oromoo qaama kamii waliin haa ta'u maal irratti akka mari'achuu barbaaduuf ejjennaan isaa maal akka ta'e ifaadha. Oromiyaadha ka Oromooti, Oromoodhumaan buluu qabdi, mootummaa Oromoo filateen buluu qabu.
uummattooti biraa sabooti biraalleen of bulchuu qabu. Akkamiin waliin bullaa inni jedhu immoo akka biyya kanaatti yoo walii galla ta'e irratti mari'atamuu qabaa jedha addi bilisummaa Oromoo. Marii tokko malee akkanumatti dhufeen humna qaba qawwee qaba cabseetaniini seenaa ka jedhu kun hin ta'uudha addi bilisummaa Oromoo. Mariin ta'uu qabaadha. Mari'ataniiru uummata Oromoo kana waliin warri kun. Mari'ataniiru dhaabbilee siyaasaa Oromoo kana waliin. Abaa'oo qofaayyuu miti. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo guutan biraa. Instituushiin Oromoo hedduutu jira. Mari'ataniiru boru akkamiin waliin buluu dandeenya jedhanii waan mari'atame jira. Hin jiru. Yoo marii kun ta'ee sirni kuni sirna hundaaf ta'u waliin ijaarra jedhamee jiraate uummata kamiyyuu waliin abaa'oon jiraachuudhaaf rakkoo irraan qabu murtee uummata Oromooti. Akka dhaabaatti garuu mariin jiraachuu qabaa jedhee amana. Mariin sun hin jiru. Humna hin qabaa dhufee man fiigee seenaadha ka jedhamaa jiru. Lakkisaa balaa guddaa qaba hin seeninaadha addi bilisummaa Oromoo ka jechaa jiru. Balaa qabaa uummata Oromoo walii walitti buutu hin seenina yoo mariin ta'ee mariin jiraatee murtoo tokko irra gahame sana booda wanti ta'u tokko ta'uu danda'a. Akkanumatti callifamee magaruu humna qaba si cabseen seenaan kaani balaa fida hin ta'u ijjennaadha addi bilisummaa Oromoo kan inni qabu. Malee bilchiginnaa deeggaruu isaa miti, bilchiginnaa aangoo irratti tiksuu isaa miti yookaan immoo bilchiginnaa waliin mootummaa ijaaruuti miti. Bilchiginnaa waliin akkitti mootummaa ijaartuu hin jirtu. Kaayyoon abaa'oo fi kaayyoon bilchiginnaa waliyyuu hin fakkaatu. Ta kana waliin akkaataa kamiin mootummaa ijaarta. Isa kana immoo yoo bilchiginnaan kaayyoo isaa geeddaree sagantaa isaa geeddaree sagantaa uummataatti dhufa ta'e bor ta'uu danda'a. Ammatti garuu waan akkasii sun ta'uu hin danda'u. Akkatti mootummaa waliin ijaartuu hin qabdu jechuudha. Tole. Gaaffii keenya gara kan biraatti yaada barruuti. Abaa'oo waboon Finfinnee taa'anii nu diiguuf hojjetu jedhee yeroo adda addaatti isin himata. Waraanicha haala nuti jenneen hoogganamuu qaba jedhanii waan amananiif dhiibbaa nurratti godhu. Kana gochuu dadhabnaan nu diiguuf hojjechuutti ce'anii isiniin jedhu. Himannaa kana jalqaba irratti himannaa kana tokko akkamitti ilaaltu? Yoo dhugaa ta'e akkamitti Finfinnee teessanii karaa nagaatiin qabsaa'aa dhimma waraana bilisummaa Oromoo keessaa harka seensifachuu akkamitti yaaddu? Waa waraana waliin wal qabatu tokkoffaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kuni waraanni bilisummaa Oromoo har'aa miti. Inni abaa'oodhuma waliin dhalate. Namni amma sadarkaa hooggansaarra jiruyyuu hedduun isaatiif miseensota isaa hedduun isaanii ijoolluma waraana keessatti qabsoo hidhannoo yeroo irra ture addi bilisummaa Oromoo isa kana keessatti warra turanidha jechuudha. Ay duree dhaaba kanarraa dabalate waraanuma bilisummaa Oromoo turan hundi isaanii. Achuma keessa turre nutis. Waraana bilisummaa Oromoo keessa yeroo jirrus abaa'ooma jenna, abaa'ooma faarsina, abaa'oodhuma dhaadessina malee waan biraa addatti waan nuti maqaa doonuu waan faarsinu hin jiru. Haa ta'u garuu egii dhaabni kun biyyatti seeneeti, hoogganni isaa biyyatti seeneeti asitti dhimmi waraanaa fi dhimmi adda bilisummaa Oromoo kiliirlii lafa kaayiraa jechuudha. Hoogganni dhaaba kanaa. Kaleessa dhugaadha hoogganarra turre. Waraana bilisummaa Oromoo keessa turre. Zoonii makibbaarran ture. Achuman deemesi, achuman turesi hagan ture sana keessatti jechuudha. Waggoota 10 wayii achuman ture. Yeroo hoogganni dhaabaa biyya seenes achumaan dhufe jechuudha. So isa kanaafi waraanni bilisummaa Oromoo waanuma akkuma salphaatti koo diigamettee diigdus miti. Waanuma callistee kootti ijaaramettee ijaaramtus miti. Yaada irratti, ideoloojii irratti ijaarama waan ta'eef, waan loluuf beeka waan ta'eef abbumti barbaadee amaan dhaqeetii gargar diigee as facaasaa sanaa miti. Waraan akkasitti beekaa. Akeekinni ijaarameefis maal akka ta'e sirriitti isuma kana keessa baranne abaa'oyyuu achuma waraanuma keessatti barree jechuudha onni irra guddaa. So kanaafi waan isa diignuuf waan isa ijaarrurra hin jirru amma. Ijaarsa isaarras hin jirru, diiggaa isaarras hin jirru. Isa kana akkasitti beekuu qaba uummati keenyallee jechuudha. Garuu isa kana waliin wal qabatee ajajuu barbaadu, Finfinnee mataanii waraana kana gaggeessuu barbaadu, Finfinneedhuma kana keessa taa'aniiti waraana kana akkan gochuu barbaadu. Inni jedhu suni tokkoffaa Finfinnee teessee waraana ajajuu hin dandeessu. Qabsoo karaa nagaa waliinis waa wal faallessaati. Wanni kuni garaa baawwa bootii qofaati miti. Asumayyuu yoo ilaalte mootummumti amma aangoo irra jira jedhu kuniyyuu yeroo gara garaatti dhaaba kana kan inni ittiin attaaggochuu barbaadu miilli tokko bosona jira, miilli tokko gullallee jira. Olola bal'aa waggaa 8 kana
mootummaan nurra deemsisaa ture jechuudha. Kamtan maangorra jiru kun. Garuu immoo haga ammaatti kana jedhee ifatti beekame kasirriitti kana hidhamee lafa taa'ame hin jiru. Haga hidhaa turre kana keessattis wanni isaanittiin mataa nu xaxaa jiran waanuma kana waraana walii wal beektuudha. Hidhama turre sana keessatti jechuudha. So kanaafi inni kuni waan dhugaarraa faggaatedha. Waan hin fakkaannedha. Waan nu diiguu dandeenyus miti. Waan nuti ijaarrus miti ammaan kana. Kanarra hin jirru jechuudha. Ijaarsa kanarra hin jiru. Humna isaas ittiin qabnu ammaan kanatti yaada sanas ittiin qabnu hojiin keennis isa sana waliin waan waliin deemuu miti jechuudha amma kanarratti. Kanaaf kuni ololumaa ittiin dhaaba kana rukkutuudhaaf ittiin dhaaba kana mootummaa biratti akka rukkutamu gochuudhaaf haala garagaraattiin jedhan irraati kanafe kanaaf kan waraanni bilisummaa Oromoo dhaqneema akkuma salphaatti deegnu taanaani waraanni beeku waraana Oromiyaa bilisoomsuuf ijaaramedhaan jalqabumti isaayyuu beeki tooftaa qabsooti gargari malee kaayyoo abaawarraa garagartummaa maal qaba warri kun hin qabu beeki. Quunnamtiidhuma abaa waliin qabu haala duraan ture sanatu istirateejii sana tooftaa qabsoo hidhannoo sana addi bilisummaa Oromoo keessaa harka fudhaterraati kanafe kaayyoo hanbiraa hin qabu. Kaayyoo sanarratti ijaarame. Kaayyoo sanarratti egi ijaarame sana diiguu jechuun hojii kennamta. Kana diigaa jiru eenyu akka ta'e numa beeku garuu gara keenyatti akeekuun gara dhaaba kanaatti fiduun dhaabumti kun akka rukkutamuuf yoo ta'eetiin alatti wanti dhaaba kana waliin wal qabatu hin jiru jechuudha suni. Kun olola bal'inaan deemaa jiru. Kana keessatti akka dhuunfaattis maqaa namootaa dha'uun akka dhaabaattis dhaaba maqaa dha'uun inni kuni deddeebi'eetuma waggoota 8 kana 7 kana waan deemaa turee fi gama mootummaatiinis gama murnootan biraatiinis inni kun hundumtisaa waan akkasitti ilaalamuu qabudha uummati keenyallee qaamoti garagaraalleen kana akkasitti hubachuu qabu. Akka dhuunfaatti kan maqaa dhaamu tokko isin kana maqaa dhimma kana wajjin wal qabsiisee kan kaa'u jechaadha. Faqqadaa Abdiisaa waliin bilbilaan kan haasoftan miidiyaa hawaasaa irratti qoqqoodamaa ture. Waraanni marroo jala jiru akka faca'u jajjabeessuu keessan haasaa sanarraa kan dhaga'amedha. Kuni maaliif haasaan suni miidiyaarra kan qoodamaa ture waggoota 4-5 darban kana keessa ture. Kuni maalirraa ka'ee maaliif waa'ee haasaa sanaa nu ibsame? Waan Faqqadaa Abdiisaa ilaalchisee dhugaadha yeroo garagaraatti ka'aa ture. Hin ka'aa, deebi'ee hin ka'aa, ammas inuma ka'a. Ka'aa jira jechuudha. Waan kanarratti anis dubbadhee hin beeku, carraa miidiyaa irrattis argadhee haasa'e illee hin beeku. Jalqabarratti Faqqadaani ani kanan isa beeku 1990 akka Itoophiyaatti 1992 irraa 92 naannoo kanarraa kaaseeti. Yeroo inni haaskuulii baratu jechuudha. Yeroo san beekan yuunivarsiitiin jira, inni haaskuulii barata yeroo sana. Waliin isidhaa turreerra. Waggoota 5 hidhamne sana keessatti waliin isidhaa turreerra. Inni barataa haaskuulii ta'ee namoota hedduu waliin hidhamne yeroo sana jechuudha. Innis hidhaa sana keessa tureera. Ijoollee sochii barattootaa keessa turanidha isaan. Inni yeroo sana waan kana walii wal qabsiisanii nutis dhokannee jirra walumaan nu hidhanii hidhaa turre jechuudha. Hidhaatis walumaan baane. Egaa waliin hidhaatii waliin baane booda akkuma inni sitti hime yeroo gabaabduu booda hangara zoonii kibbaa deeme. As jiraachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Isaan biyyuma keessa turanii booda isaan Faqqadaan faasii qabsoo miidhannootti seenanii jechuudha. Booda egaa biyyaas baheera, biyyoota garagaraas deemaa tureera, deebi'ee hidhaa tureera. Yeroo dhaabni kun biyyatti seen akkasiin gadhiifame. So yeroo suni wal beekne. Egi suniiti yeroo waajjira adda bilisummaa Oromoo Horroo Guduruu Wallaggaa irratti banuuf deemne sana achitti isa argeera. Yeroo mana Naqamtee irratti ture sana jalqaba waajjira Horroo Guduruu Wallaggaa Shaambuu irratti kabaname. Achi magaalaa Fincaa'aa irratti banne. Sadaffaa irrattidha. Horroo Guduruu Wallagga Bahaa irratti kan dhufnee banne jechuudha. Yeroo sanas Shaambuutti argeen ture. Egaa Faqqadaa dubbiseera, Faqqadaatti dubbisee karaa Faqqadaa waraana diiguu fi ture, kana hojjetaa ture, akkasiin dubbisee inni jedhu kuni isuma nama dura sii kaase walii wal qabata. Isa sana qofaatii miti. Faqqadaa mootummaatu erge bosonatti galche waan ta'eef Faqqadaa dubbiseera. So inni kun amma deebi'eemu maal jedhameeti fudhatame
Faqqadaa dubbisuun yaa'u nama mootummaan bosona galchedha. Mootummaa waliinuu jira. Ka jedhu personaalii isa kanallee irratti kaasaa turanii jechuudha. Kana waliin wal qabatee haga dhiyoo filannoo kanaati boodasii waan kana waliin wal qabatee ka'ee jira maqaan isaa jechuudha. Jalqaba irratti Faqqadaa bosona eenyutu galchee isa inni deebi'aa kennatu. Dhuguma mootummaatu galchee lakki mootummaatu galchee miti abukaatoo ta'uu hin danda'u. Garuu wanti Faqqadaa kun kan inni irra deebi'ee ka'uu fi irra deddeebi'ee waan inni ka'uu fi ittumaan rukutuu qabna, ittumaan mootummaatti hidhuu qabna. Faqqadaan kan mootummaati seen eegi Faqqadaa dubbisee innillee kan mootummaati isa jedhu kana nama fudhachiisuuf irra deddeebi'amee haasa'ama jechuudha. Eegalee waan kun tureera. Waan tokkotu jira. Mee waa'ee haasaa qabiyyee haasaa bilbilaa sana irratti haa xiyyeeffatu. Sana ilaalchisee Faqqadaanii gariin inni socho'aa ture gara naannoo dhaloota goosana. Achi keessa ture bal'inaan. Horroo keessa jechuudha. Achi keessa tureera. Haala sana keessatti haalli ture sila Oromoo hundaafuu beekamaadha. Keessattuu naannoo sanatti namni keessa dhalatee guddate bal'inaan waan achi keessa ture ni beeka. Yeroo nani mana hidhaa jiru obboleessi koo xiqqaan tokko ukkaanfamee ture. Dassaalee Filee jedhama jechuudha. Eenyutu ukkaamse? Egaa nama bosona jirutu ukkaamsan eenyu akka ta'e hin beeku. Ukkaanfamee ture. Inni du'ayyuu jennee eegnee turre haa ta'u garuu hin gadhiifame. Lammaffaa mucaan firaallee ka ajjeefamillee ni jira. Erga inni gadhiifame eenyutu akka ukkaamse hin baramne jechuun qaama beekamu miti. Egaa eenyu akka ukkaamse ebeluudhaa isa jedhu amma barbaachisaallee natti hin fakkaatu sanatu ture. Egaa maqaa isaan dhahatanii maquma waraana bilisummaa Oromooti. Gama biraatiin ammoo namooti firri ajjeefamillee hedduu, kareebamillee hedduu. Ka ajjeefame fakkeenya sii kennuu danda'a mucaa firaa Gashilaa Dhaabaa Yalee jedhama. Mucaa obbolaatti walii oolluudhaaf hin ajjeefame. Magaalaa Masaqalaa keessaa fuudhame barsiisaadha. Isaan burraa galaa waan gara mana barnootaatti otoo galaa jiru Saqalaa irraatii karumatti qabanii deemu. Inuma ajjeefame jenna kan jiru gaagarraatti waggaa meeqadha waggaa 3-4 ta'eera. Maatii irra doorsisi garaagaraa tureera. Maatii obbolaatti nu oolanii ka wasiilatti nu oolanii kana jechuun dandeessu waan achi keessa ture jechuudha. Isa kana hunda waan qaban nyaachisanii waan qaban itti gurguranii waan kanaan lubbuu ofii of tursaa turan jechuudha firri. Gama biraatiin ammoo iyyuu naannoo itti dhaladhe kana giddibii jira amartiin asheedhanii ka'eera uummata achiiti. Maatiin kan kooyyuu ka'aniiru ammachiiti achi namni nuun jiru sababa giddibii sana. Eessatti galaniiru magaalaa godinaa irratti kaan magaalaa aanaa irratti Qalaafaa Shaambofaa kanatti galeera namni. Qonnaa didiqqaa tokko hin qotatu achiiti. Qonnaa didiqqaa qotatani kana midhaan sana fe'achuuf iyyuu qotachuuf iyyuu maallaqa kaffaluu qabda. Warri waan kana godhanis egaa bosonuma keessa jiru. Ani eenyu haa ta'an hin beeku. Isa kanammoo maatiin inuma sitti mataa. Akkam taanaa siin jedhaa, hin rakkannee siin jedhaa. So isa kanaafi yaaddoo guddaa ture jechuudha lubbuuma isaaniif iyyuu. Waan kennitan ofirraa kenna waa waaqayyootiin walitti siin hambisee nafa akka jedhuuni. Firoottan hedduu, namoota hedduu isa kana rakkoo guddaatu ture jechuudha yaaddoo guddaa. Maqaa keenyaanis nama doorsisuun akka dhuunfaattis tureera jechuudha. Warra abaa'oo kana dubbistu miti. Hogganoota abaa'oo dubbistu miti, qondaalota abaa'oo kana dubbistu miti, wal quba qabdu miti. Doorsisa ture. So isa kanaaf namni kun naannoo sana socho'a. Faqqadaan. Naannoo kana socho'a. So at least waan tokko seef gochuu qabda. Akkuma sitti meegaa lubbuun namaas hidhamuunis naannoo kanatti rakkoon garaagaraa uumamuun horiin fuudhames egaa horiin lubbuu qabu jechuudha. Jibootaa ta'uu horii garaagaraa. Garuu immoo qabeenyichaa badu lubbuun namaa seef ta'uu qaba. Lubbuun namaa seef ta'uu qaba yoo ta'e immoo iyyuu
at least maaltu naannoo sana jira isa jedhu beekuun barbaachisaadha. Maaltu naannoo kana jira sanagii beekteen booda isa kana waa seef gochuuf lubbuu namaas ta'uu danda'a, ka firaas ta'uu danda'a, ka nama beektuus ta'uu danda'a, waan garagaraa seef gochuudhaafi namuma achi jiru kana dubbifta. Igalaani namuma achi jiru kana dubbiftaa jechuudha. Haala kana keessatti Faqqadaa walii wal dubbisuun turame. Seef godhii tisii nuu jabeessii kanatti ture jechuudha. Adaraa abboo wal beennaa waliin jirraa. Waan kana garuu adaraadhaa namoota nagaa isaanii, qabeenya isaanii, lubbuu isaanii adaraa. Inni kun tureera. Haala akkasii keessatti wal dubbisuun tureera. Inni kun akeeka kan biraa fudhachuu, hojii kan biraa waliin hojjechuu, waliin waa wal qabatuu miti. Wanni biraan inni amma facaasuu maalii ati jette suni qabiyyeen haasaasaa garuu dhimma isin kaastan kana keessa waan hin jirree fi dhimma isin amma kaastan kun haasaa sana keessa hin jiru. Isuma tokkicha gadhiifame kun hin jira beek. Waan duratti himamedha. Inni amma wanti amma facaasuu maalii jedhamu kuni eenyu kana godhaa ka jedhurraati. Wanti kun eessa kana godhaa? Achirraati ka'amaa jechuudha. So kanaafi isa kana maaliif akkas godhu isa jedhurraati ijoollee akkasiiti wanti jedhamu tun tureera. Maal namoota nama akkas godhan kana, namoota akkas nama miidhan kana, nama rakkisan kana waan akkasii jalaa facaasuudha, waan akkasii jalaa yaasuudha inni jedhamu sun ture. Akeek sanarraati malee waa waraana diiguuti miti inni kuni akkasitti hubatamuu qaba. Tarii Faqqadaa dubbisuunuu jecha sana fudhatanii garuu jecha sana hiika garagaraatti kennuuni karaa Faqqadaa waraana bilisummaa Oromoo diiguu, karaa Faqqadaa waan kana gochuu inni jedhu suni tokkoffaa sun akkuma jalqaba sitti himedha. Waa'uma akkasumatti callisaniituma nama tokko keessan dhaqanii waraana diiganidha wanti kun. So isa kana walii wal qabatee ololoolli turaniirani jiru jechuudha. Inni kun haaluma nageenyaa koofiyyuu, haaluma jireenya koofiyyuu booda maal ta'uu danda'ani jedhu yaaddoo guddaa ture jechuudha. Amma miidiyaaleen kaan amma fakkeenyaaf miidiyaaleen akka Washington Post yookiin immoo kan akka Bloomberg fa'aa yeroo gabaasaa turanii hawaasni naannoo sana jirus akkasitti himata jedhamee kan himamaa ture. Waraanni kan Faqqadaatiin hoogganamu godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti namoota irratti miidhaa kan geessisu waraana inni hoogganudha. Kan qabeenya namaa kan saamu, kan nama qabee birrii nama gaafatu isaanii jedhamee himamaati kan inni ture. Isin immoo rakkoon sun akka hin dhufnee fi maatii naannoo sana jiru seef nuu godhi sababii jedhuun Faqqadaa wajjin qunnamtiin ture kan jedhudha kan isin kaastan. Haala kan akkamitti ilaaltu? Inni kuni clear ifaadha. Waa Washington Post jedhe suni yookaan immoo sana walii wal qabatee ka jedhe suni nama miidheera, nama akkas godheera, nama rakkiseera ka jedhe suni tokkoffaa badii yoon qabaadhe badii kottanuma gaafatama malee namni biraan hin gaafatamu. Dhuguma Faqqadaa waan sana godheera yoo ta'eesi Faqqadaani har'a tarii itti gaafatamuu dhiisuu danda'a, boor gaafatama jalaan ba'u. Namni uummata sana miidhe anas haa ta'u, abbaa barbaade haa ta'u, Faqqadaas haa ta'u, qaama biraas haa ta'u, guyyaan itti seeraan gaafatamu numa dhufa nama jechuudha. Anas taanaan guyyaan itti gaafatamu numa dhufa jechuudha. Ammatti tarii tani sun ta'uu dhiisuu danda'a. Uummati kuni garuu eenyu isa miidhee, eenyutti isa rakkisee, eenyutti isa ajjeesee, eenyutti isa saamee hin beeku namni jedhu inni uumaan beeku. Hin beeka tokkoon namaan. Anas haa ta'u, sis haa ta'u, abbaa barbaadees haa ta'u, Faqqadaas haa ta'u, kan biraas haa ta'u, uummanni kun haalaa fi yeroo eeggata gaafa haqi tokko kabajamuu danda'u sana eeggata malee eenyu akka isa miidheef maal akka miidhame inuma beeka uummati suni. Sirriitti. Kun immoo guyyaa tokko seeratti inuma dhiyaata, haqaaf inuma dhiyaata. Ka uummata kana. Abbaa barbaade haa ta'u, akka dhuunfaattis haa ta'u, akka dhaabaattis haa ta'u, akka murnaattis haa ta'u, eenyulle gaafatama jalaan bahu yakkasaaf abbumatutti gaafatama. Tarii ani Faqqadaa dubbiseera, nama biraas dubbisuu danda'a. Qaama mootummaa kana keessa jirullee dubbisuu dandeessa. Kana jechuun garuu yakkasaa waliin fudhattaa jechuudha. Namallee yakka inni raawwate hin beeku.
Uummaticha beeka isa miidhame sanatu beeka waan ta'eef jechuudha. Isa kana eenyullee gaafatama jalaan bahu. Isa kana garuu yoo yakkallee inni qabaate isa kana fidanii waan dubbiseef waan dubbiseef yakka sana keessatti isa kana walitti hidhuuni yoo mootummaas ta'e yoo si nama biraas ta'e kuni gaafatama jalaan bahu jechuudha. Akkasumatti ilaalame borullee. Yakki fakkadaan ittiin darbu. Yakki koo fakkadaatti ittiin darbu. Inni maaliif dubbistee yoo ta'e isa sanallee seerri naa gaafatu nan gaafatama. Booruu naa gaafatu uummatichi nan gaafatama. Yakka isaaf garuu abbumatu itti gaafatama. Isa kanaan mataa cabsinaa, isa kanaan rukkunnaa, isa kanatti dhimma baanee olola irraa tolfannee kanaan nama kana mataa cabsina, nama kana mataa rukkunnaa ni jedhu tokkollee ta'uu danda'a. Lammaffaa fakkadaa dubbisee fakkadaan bilchiginnaa nan tolchu. Namni paartii hambiraa ta'uu yoo barbaade ani akkan hubadhutti wooma lama sodaata. Wooma lama. Tokko sammuusaa sodaata. Yaada isaa sodaata. Lammaffaa immoo irbuu isaatti sodaata. Kana lamaan namni sodaachuu dadhabee cabsee ejjennaa isaa geeddarachuu danda'a jechuudha. Isa kana lamaantu hidheesi ka'a. Inni guddaan garuu irbuu sanaa fi safuu sanaa jechuudha. Kanaatii alatti kanarraa olola tolfannaa, abaawwatii irrattis olola tolfannaa, amaan irrattis olola tolfannaa, kana dhimmatti baanee akkanaan rukkunnaa, kanatti dhimma baanee uummataa fi namoota abaawoo yookaan immoo amaaniin gargar baafnaa, isa kanaan uummata biratti akka jibbamu goonaa, isa kanaan uummata biratti akka inni irraa fagaatu uummata akka irraa baqatu goonaa olol irraa tolfamaa ture waggaa 5-6 numa deemaa jira. Ammas deemaa jira. Inni kun garuu eessayyuu nu ga'u dhugaan sun hin ba'a, hin qulqullaa, yeroo isaa eeggata. Haga yeroo isaatti immoo akkasittiin hubatamuu qaba. Isa kan kanarraa kana ditteelii gara biraa fagoo waan bal'aa haasa'uu nan danda'a. Waan bal'aa jechuu nan danda'a. Inni kun ammatti barbaachisaas miti. Haga sumaan jedha isa kanatti. Ammas inni tokko jaarmiyaadha. Jaarmiyaa uummata deeggarsa uummataa qabudha jedhameeti kan amanamu. Akka dhuunfaattis ajjeechaa amma maqaa dhooftanii naannoo sana keessatti fira keessan keessaa namni ajjeefamuu fi maatii keessan keessaa obboleessi keessan illee qabamee hidhamee qabamee ukkaanfamee yeroo booda gadhiifamuu isaa sana erga ibsitanii booda naannoon sun sochii faqqadaan to'atu waan ta'eef yookiin immoo faqqadaan keessa socho'u waan ta'eef himannaan hawaasaa kun jira. Waan sana kan godhee garee faqqadaan hoogganu akka hin taane mirkaneeffataniitu. Hawaasarraa immoo yakka akkasii kana kan hojjetu akka dhaabaatti isaa ta'u akka dhuunfaatti wanti adda baafattan jira. Isa kana yakka sana eenyutu hojjetee eenyutu irraa bilisaa faqqadaan kana keessaati hagam bilisaa hagam akka keessaa qabaasa jedhu kana. Qunnamtii qabdaniini isarraa mirkaneeffataniitu dhimma obboleessa keessanii yookiin immoo kan maatii keessanii gabaabinumaan. Ani obboleessa koo waliin isaa ta'eera. Begiin hidhaatii baheesi ditteelaa ta'eera. Garuu hidhaatii bahee booda kanan maatii bira deeme egaa maatiin isas dhufanii na dubbisaniiru kanan maatii bira deeme yeroo filannoo kana. Obboleessa koos carraa argadhee haasofsiiseera. Maaltu ture? Eenyu fa'ii? Haala akkamiitu ture? Isa jedhu isa qofaa miti kan biraa waliin isaa soofneerra. Bal'inaan. Anamma ditteelii waan sana ebelufaa jedhu sana haala waliigalaa haala uummatichi keessa jiruu fi haala taatee naannoo sanaa gabaabinumaan hubadheera. Isa waan naannoo sanaa qofaa miti waan bakka biraallee ni numa qoratta. Hojii an biraan qabnu hojii siyaasaati waan ta'eef. Isa kamtu jiraa, isa kamtu hin jiru, eenyufaatu waan kana godhee isa jedhu sana kililli akkuma sittime uummaticha harkaa qabaa siin jedhe. Isa sanaan dhaga'eera. Ofii kos waan beeku qaba. Waan uummati sun keessa turee fi keessa jirus uummaticha irraa waan dhageenye qabna. Inni kuni akkuma sittime kaanidha. Yeroo masaa eeggata. Gaafa yeroo isaa eeggate dhimma obboleessa koos haa ta'u dhimma namoota du'aniis haa ta'u dhimma namoota namitti don kun hedduudha. Egaan namootuma firaa tokko ebeluudhee siidha malee ka reebame ka caccabe ka qabeenya irraa saamame ka wasiilan keenyaayyuu isa ammani maqaasaa kaasee bal'inaan jechuun barbaanne malee huddisa dokumentii. Inni kuni hin beekamu jechuun hin danda'amu. Uummati kun waan kana hin beeku dhaabnis hin beeku jechuun hin danda'amu.
qabatamaan lafarra jira waan ta'eef guyyaa gadi ba'uu qabuuf guyyaa seeratti dhiyaatu seerumatti dhiyaata. Malee amma bal'inaan ibsu. Kanatti gara geessituu hin qabdu waan kana. Eessa geessitee seera isa kamitti dhiyeessa uummati kun? Wanni inni callisee taa'uu fi kanaaf uummati. Booru ammoo iyyuu ana isaa dabalatu naman biraa isaa dabalatu hundinuu uummata fuulduratti gadi ba'uu ni nafu jechuudha. Inni sun yeroo isaa eeggata amma dhuguma haala ammaa kana keessatti haqi uummata kanaan kabajama seerri hin kabajama seera dhiyaatamuu danda'a jedhu waan nama hundinuu beekudha. Garuu uummatichi homaan beekuyyuu yookaan ammoo wanti kun hin beekamuyyuu ganaadha qoratamaa akkasiidhaan jedhamu qorannoo guddaa hin barbaachisu uummatichi ciisa beekachiisuu ta'e. Qorannoo bal'aas hin barbaachisu kun beekumsa addaa saayinsii addaatti waan kana qoratanii hin barbaachisu waan ifa taa'udha jechuudha. Namuu seera sanatti hin dhiyaata uummata fuulduratti hin dhiyaata gaafa sana. Ammatti garuu ni danda'ama dhuguma wanta akkasii sun yoo jenne waanuma nama hundi beekudha waan ta'eef uummata jechuudha. Tole dhimma kana wajjin kan wal qabatu bakka adda addaattis kaafamaa waan tureef isas itti daballeen kaasna. Jawaar Mohaammed tibbana barreeffama Facebook isaa irratti barreessaa jiru keessatti ammallee Amaan Filee Faqqadaa Abdiisaa waliin ta'uudhaan humnoota nageenyaa kan Oromiyaa waliin ta'uudhaan yakkoota godina Arsii fi akkasumallee godina Arsii Asakootti akkasumallee Shawaa Bahaa keessatti kan raawwatamu harka keessaa qaba jedhee inni barreessaa ture inni jira. Isa kana himannaa kanaa fi haala kana wajjin wal qabsiistanii deebii akkamii qabdu? Waan kana poosti ka ta'e argeera. Filannoo shaambuu deemne Horroo Guduruu irraa deebi'ee booda filannoon gaafa 24 ture. Filannoo sana booda ani konkolaataatu hin jiru ture yeroo sana. Konkolaataan dhaabbatee ture waan ittiin deemnu dhabne achuma turre. Sanbata duraa galgala Finfinnee kana seenne namoota waliin jechuudha. Finfinnee kana seenneeti galgala seenne dilbata halkan Jawaar waa'ee kee barreessaa jedhanii naaf bilbilan. Rafeera gara sa'aatii 5 akkasitti namni naaf bilbile. Nan ilaale. Bulee sittuma fufe nan ilaale. Waan barreeffama kana keessaatii inni tokko Shawaa Bahaa Arsii maqaa dha'ee Asakoo waan akkasii maqaa dha'ee Harargee keessaa gara Harargee kana maqaa dha'ee torbanoota darbanii as ture. Naannoo kanarratti ajjeechaa raawwatame isatu akka waan ani Faqqadaa ajajee tokkootti akkasiin isatu ajjeechaa kana raawwate ka jedhu tokko barreeffamee ture. Jalqaba irratti yeroo sana ani waan filannoo irra jira. Gara achiyyuu wanti na deemsiseeru hin jiru jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo ani hojiima keessattiyyuu sanbata guddaa irraa kan hafe waajjiruma baawwati ganama galgala waajjira baawwati. Dursa waa'ee filannoo kanarratti koreen ijaarame hojjetama waan tureef bal'inaan isa kanarratti hojjenna waan ta'eef biitii turreeyyuu namni dhufte. Waajjiruma oolla. Silaa qophaan oolu qondaalota hoogganooti dhaabaa guutaniiru. Achirra turre. Eegii suni ammoo Horroo Guduruus gaafan deeme namoota kaadhimamaa ta'anii deemanii nama 6 kaachi jirru jechuudha. Horroo Guduruu. Fincaarratti ka dorgomutu jira nama tokko. Alii Borratti kaadhimamaa ta'e ka dhiyaate nama kenna tokkotu jira. Nami 4 ammoo Horroo Guduruu Wallaggaa keessaati konstituensii Shaambuu irratti dhiyaanne irra nami 4. Achi jirraa jechuudha. Achi turre. Taateen kun eegi suni gaafan gaafadhu taateen kun ta'ee ka jedhamaa ture kuni yeroo filannoo kana keessa. Yeroo duula na filadhaa kana keessa. Durasi Finfinnee kanarratti yeroo duula na filadhaa ture asumumatu qindeessaa ture asuma jirra. Shaggar kanarratti yeroo taa'aa ture asuma jirra. Gaafa isa kana xumurradhu kallattiin eessatti dabarree jechuudha. Hundi namaa konstituensii isaatti deemee jechuudha. Hundinuu godina hundatti bobba'e. Walumaan bobba'ee jechuudha. So kanaafi isa kana keessatti tokko wanti achi nageessallee hin jiru. Hin deemne lafa sana. Waan ajjeechaa sana taatee sanaayyuu irra deebi'ee maaltu ta'e jedhee kan hin gaafadde postii sana booda. Dhuguma eessa jira gaafa sanaa isa jedhu sana kana amma eenyutti himta. Namni otoo beekuu ta'e jedhee beeka waan kana qindeessu kuni dhugumaan namni biraan maal jedha isa jedhullee ilaallachuu qaba. Kophaan jiraattu yookaan ammoo yatti hafuura taateen fiigdu.
Tokko kana. Lammaffaa akkuma jalqaba sitti hime taateen kun yeroo ta'u keessatti bakka ta'etti qaba. Bakka ta'e sana keessatti ani jedhes, ati jettes, namnan biraan jedhes haalli achitti ture suni maali isa jedhu uummati naannoo sana inuma beeka. Akkuma sitti hime kanadha dubbachuu dadhabuu, waan tokko gochuu dadhabuu, gara seeraatti fidachuu dadhabuu wanni kun humna isaatii olitti haa ta'u haa callisu malee amaannitu dhaqee waan sana ukkaamsee fixee isa jedhu sana amma dhuguma uummati sun hin beeku. Uummata kanas akka wallaalaatti ilaaluun barbaachisaa. Achi keessas nama barate meeqa hayyuu meeqa jira beeku godina haa ta'u malee aanaa haa ta'us achi namni hin jiru namni waa beeku hin jiru jechuun hin danda'amu jechuudha. Inni kun ta'e jedhameetuma waan qindeeffamedha malee waan achi dhaqee yookaan ammoo mootummaa ajajee mootummaatiin dhaqaatiin nama fixa ajjeesaa jedhee humna akkasii qabataan anintu nama ajaa'ibaati. Isa kana mootummaa ajajuu danda'a taanaan qaama mootummaa ajajee ajjeesaa hidhaa fixaa jechuu danda'a taanaani anuu fagoo jira jechuudha akkas taanaani. So kanaafi inni kun waan dhugaarraa fagaate tokkoffaan lafa sanayyuu akkuma sitti hime 1992 yeroo abidda bosona Baalee sana asiin Shaashamannee keessa bahee Baalee deemeera. Yeroo gallummoo asuma karaa Asallaarraan dhufne yeroo Adaamaarraan dhufne galle yeroo sana Arsii Baalee keessa deemeera. 1992 akka Itoophiyaatti. Ani gisunnitti lafa sana hin beeku. Hidhaaf Shaashamannee dhaqeera malee. Inni biraan ammoo gara Harargee sana keessa Shawabaa Adaamaa egaa yeroo leenjii waajjiraaf deemnu deemee beeka magaalaa Adaamaa keessatti ijoollee yeroo leenjiif otoo hin hidhamin dura. Kaan Harargee Araarsoo Biqilaa fa'aa Atoomsaa waliin taane yeroo waajjiruma Gullallee kana jiru uummata dubbisuudhaa fi godina Harargee lamaan irra deemneera. Dirree Dawaa qofan deemne malee. Aanaa isaarra deemne naannaa turre jechuudha. Yeroo sana deemeera. Eegii suniitii asitti lafa sana deemee hin beeku. Ifin sun dhiisiiti asii Adaamaa Bishooftu maaliidhaan kana yommuu beeku gibara suniitii jechuudha. So kanaaf inni kun ta'ee jedhameetuma ittiin rukkunnaa yaadameeti malee dhuguma waan kana maaltu godhaa isa jedhu kana namni hin beeku, uummati hin beeku jechuu hin dandeenye. Ololichi garuu yeroodhaaf faca'eera. Waan kana caalu boorus faca'uu danda'a. Fuulduratti garuu dhugichi gaduma ba'a. Uummati sun isinuma beekama. Abbaan barbaade waan barbaadaa jedhu maaltu ta'e akkamittiin wanti sun ta'e inuma beekama. Kanaaf kun ta'edha mootummaa walii walitti nama hidhu. Akkuma dura siin jedhe kana. Sanaani rukkutu. Maaliif kun yaadame isa jedhu immoo ni naasu.